jechaaf dubbadhe argaan watakka faayidaan qabdu rabbi birattis nama birattis isinii galee namni si aadan naquuf jecha namaaf waan godhe nama bira beekamtii argachuuf jecha nama waan godhe anaaf ta'uummoo anumatu beeka isaaf ta'uummoo isatu dhageessanii እና as keessatti immoo promotionii takkaan isinii godha ijoollee dhiiraa kan yeroo hunda na rakkisaa turtan bahareenii jedha bahareenii kontiraataan ijoolleen dhufuu barbaadan 400 viizaa waggaa 2 warra reedii taatanii afaan beektan keessan na dubbisaa dhageessanii hin ba'a akkasuma shamarris dabalataan nama 600 kana keessa already namni fayyadamu jiraachuu danda'a ijoolleen biyya arabaa irraa galtanii jirtan afaan beektan qalxaafaa dalagaa wayitarii dalaguu beektan ol seenaa ergadha isin seensisa mallaqas yoo fuul harkaan qabaanne dalagdanii ni kafaltanii na dubbisaa isiniin jedha sumaan okay hin foto dhiifama adaraa dhiifama Halo maaliif deebite rafan jenne baga maaltu si deebise waan fadhi maali waan fedhe waan fadhii fardaa yaa waan fadhii fardaa lakkoofsa kiyya duwwaa 924 50 WhatsApp kiyya isa kanaan na dubbisa fixannee rasee obboleetti akira wanni bilbila fuularra nu cuftee deemtuuf hin jiru buko ana buko waan galata haa yoom laata kana ooftaama aburdaalla mira deebi asiyaa ziikaayee jira bar tuffiirraa booda walitti agarsiisuun kun faayidaa takka illee hin qabu beekta mira deebi Agana uffachuun daangaa gahuudha. Fati salaam alaikum. Salaamni kee haa badu. Lubbuyee salaam alaikum. Lubbuu kee wanni hin taane haa fuudhu jedhuun. Fati sana kun dhaga keessan si dubbisee naaf adaraa rabbii si qabee kana ooftaama buko waazittu aggaaroo licaacaa. يا تقسين جياتشو ندورا ورغيسن نانسين فدان سالتشو لولتنا ماني نودو اللي خيتو عطا مصبتو تاوخيتو مي والكبينا السلام عليكم والكبينا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والكبينا بليتي أكرا عرفات توفيق وي فتي محمد بالبلنا مرة تشوفني ديما تقطني بهون نوري وانجل الرابودات السلام عليكم فتي والكبينا سلام والكبينا هاتو خبجاز لا بوكو أبرد الله نقول أنا كومنتي أي بقى نانجتي أنا خشيت كاتسو كنا سكتين ورا كومنتي تين جرا جراني كومنتي تاني ويرك لا لا تريفون تنالي أتي ما ركتي أني قرأتشو من خياتين بونا مالتين قدوناني لا سيقلي ما لي أوليها كقدياتي كلامي كانتي كلامي قرأتشار كر لا أنا ما مال سنجري كلامي هذا تكلي ما دبتة كلامي سرّا تكلي لا كسي أنا قرأتشو من خياتين بونا مالتين ما نيجا سيدي بتلو بيه ما نفو أنا سبراد دبت هذا كيو هذا أسيت سنتي هذا تكلي أولي السلام عليكم ولا كبنيو السلام عليكم ها ولا كبنيو فتي ولا كبنيو ما تمان كيس سنتي كا فيني ما تمان أكنت السلام عليكم كولي متان سنتا كان كلامي أركان متان سنت أركان سنتا كجكلي मैं कूलिंग का बात मैं एंगर दे कम था अम्मो
Ana ofta. Ninkaba. Salam alaikum wal kabanya. Hey. Wali filteri fodu male sibran dufan. Ana ofta filteri gaafa san bilog si godhami. Zirru sese. Sabab nino. Gaafa ati qalama dibattee iyyuu amma gino mee ol qabi haga ciqilee qabi yoon. Salam alaikum. Ayye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lal wanta kasifim. Guyyaa obboleessa kiyyaa aggumaan galee karaseenaa jira jaan. Karaseenaa jechuun arus beetanii ganda keessan. Maal inni? Jechuun fakkeenyaaf heeru wal fuudhanii aruuza ta'anii aruuza ba'uu arus baa. Sadi jira bakka ishii wajji dibadee ganda deeynee bakka. Jaartii obboleessa kiyyaa wajji dibadnee deeyne. Hayya. Saniif malee ani bakka ani nama bakka. Argee dumaashii waan kana. Saniif malee Waan kana dumaashii argee. banne. Kootu wanni dhokattuu fayyatu hin jiru. Dimash. Dimash, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Akkam nagaa fayyaadha jirta? Jira galata rabbi kamat. Radde. Ha? Ni badde. Maaliif jirta Dimash? Na dhukkuba. Hin fayyine? Ah, Anaa dhukkubu. amin. Sil Akka balleeyne? si maa jette sa? Iban amin jedhes. Kan ooftan maatilleen. Eh? Sirrii afaan jirtu. Mai debi harka kee osoo lee fakkaatan aan jeefatiin bilbilan arrabsi qoo yaanchi an maaltu nagee waan kee yoo ati dibatu miti daaraa dibatte maaltu nagee amma sulummaa kee qaba moo maalii qaba qoyen maal arrabsa qoy Yoomsi arrabsi? nab bilbilee arrafaat maal dibatte naan jedhe way an duuba way na bira jirti qeyyoo warra jirti an maaltu nagee dheen ati maal dibatte mee harka kee ol qabe Hin dibanne faradda jira. mee ol qabe ati maal dibatte maa yaani